ijoolleen tokko firumtuu na jalaa du'ee awwaalladhee cibsee jechuudha. Cubbuu ebeluuti takkana ishii godheetti dubartii taatee dubartii irratti kan murtoodha kaatu. Ani bakka mucayyoo isaanii oduun du'e isinis eddaa boru isinis akkas naan jechuu edda. Ebeluu kaatee duute ebeluu jettee duute. Mucayyoo sun immoo akkuma biyya kana kolfa jaalatti. Fuulli ishii ani makaraan ani amma keessa jiru kun jechuudha ijji kiyya tarii hin beeksisa. Kan saniin ala nafni kiyya hin beeksisu oduu du'e. Oduun kolfuu hin boolloo seena malee oduun himemmaa buusuu guyyaa takka boolloo seena. Zammaariin ቤተክርስቲያንን የምትወድ ልጅ በመንፈሷ የጠናች ልጅ ናት። ራሷን አጠፋች። የራሷ የቤተሰብ ችግር፣ የግሏ ችግር ወይን አፉሪ ሃማኖሺ ጀጀቤች የሚጨዮ ተነከቡ ቀጥፊ ታሲሴው ከነ ጢጠርተን ሱኒ ዱፍቴ የሮማ ከነ አረብኑ ሲያጀስማ ወይ በቃ ስልኪን ከፈተሸማ ሲላኑ ጆለም ብያ አረባ ዮካን ከንጀነ ጀኑን ጅራሚቲ ነው ከመነ ወጠረክ ነው ከመነ ኑራ ደሙ ከነ ጆ ጀኖ ከሳቲ ኑራ ደሙ ዲር ጀነ ጀኑን ጅራሚቲ isaaf jettee libboof goote. Bakka isaaf jettee duute. Amma mootummaan keenyayyuu sababa argateera. Sababa dubartoonni biyya arabaa oo duute. Faqqattee duute jettanii dhaqxanii timtanii kalaas inni dhimma maaliif kabaree? Duunkee rabaatu. Maalti sagalcheree? Faqqattee duute reetuma sammuu isaatiitti himata. Yookaan maraattota jedhanii miti maraatteetuma duute. Hin cufadhi. Bagan of hin ajjeesin, baguman isin argeesse. Baguman nama argeesse. Batalee ijoolleen ortodoksii taatanii namni oonfachiisa. Bakka hindi xinnaatti ishiin akkas gadi. Leetinyoo lazii alamnaaf naaf damuu nuti cannafudha. Laarabaa garseet dubartii harmee naga dubartii kootu meen talatu ugaa haga kanaa turte koo sargii kee horan kootu kan jiru mana hin nyaanna kootu akkana ta'a koo akkas ta'e jedhu kan jedhu jirti madaabaraadhaan waan qate yookaan baduma irsa shiitu beedaqtee itti himtiiniititti heerumtanii dhuftanii taanaan immoo irsi kee kana godhee timtiit micayyoon gola arabaa keessatti maraatti eddaanii asiin dafqaannan hojjedhaa ishii inni eddaachittiin akkas ta'a irsaaf niitii fi haati yookaan niitii fi warri wal fixanii isaan lamaan gidduu keessatti ishiin gola arabaatii fi maammasaa biyyeessa maadamee qabatteetu kan isaaniitti dabalame madaan ishii keessa madaa ta'ee kan gadi baasteen dubbatannis gootee of ajjeeste dhiiraaf jettee of ajjeeste. Waanuma obboleechuma keetiruu keeti fuuyuu bee dhaqiitu waan tokko naa biti jechuudhaaf gatii tiraanspoortii kaffaltee gatii taaksii kaffaltee kadhattee waan tokko siif bituudha biyya keessatti. Madaanaalami obboleechumti kee waa tokko meeqas naa godhe yoo jettee nati jechuudha gatii taaksii kaffaltee gatii nyaataa kaffaltee fi kadhattee silkii daarektii guuttee akkasitti malee dhaqee isiniif waa tokko hin godhu. Yoo ishiin kana umrii ishiin teechee lakkoofti waggaas teeche kanarraan immoo sinniisani bee maalaan jedhee obboleechi kiyya tokko as daa'ee dhufe tisaraan isheetiin dammattaaragi birruu na dhaqe. Haadha tokkorra abbaa tokkorra dhaadannee bee micoontu saayikooloojistii sammuun ishee hin miidhama yoo akkas taati kanan ani ganameeyyuu na beeka bee kanan ani ofii kiyyaa maal akka keechan darbe bareecheen na beeka maalaan jedha. Inuma deemtee nama hojjettaa silaa bakka tokkoon geejju ati. Gabriel akkana naan jedhe.
ishiin dabarsi waan ani biyya keessa hojjedhu waan ani godhu waan ani irra jiru hinuma beekamu. Lafa takka bituudha birrii meeqa yeroo ammaa kana keessatti Itoophiyaa keessatti bulukeetti takka bittee irratti ijaaruudhaaf birrii meeqa? Mukaan mana ijaaramtee ganamtee dhiisitu kan maatii keetiif ijaarte dhiisitu. Namoonni baay'een oduu maatiidhaan mana ijaarranneenu. Hanuma maatii keetii ijaartuu dhiisibe. Kan isaaniif wargituu dhiisibe. Kan isaaniif waagootu iyyuu dhiisibe. Mana ijaarratti bootaa bitattee jechuudha. Bulukeetti takka bituudha birrii meeqa? Isaa immoo kadhattee takka obboleechi kee dhaqee si ijaarsisu. Kadhattee dhirsuma sanuu kan qabdan galateeffadha isin nyaatu isinaa nyaatu. Gimbanyaan guyyaa takka birrii meeqa? Isan irree gubeen ati achi teechee umriin keessirraa dhume sindaameti isaa qoyeeshinaan jedha akka addisitti. Kana dibbootee dibdeechuun dhugaa rabbiin isinii jedha. Hiriyoonni yeroo isaan barumsan sadarkaadhaan har'a isaan caalu barumsan yeroo sadarkaadhaan isaan caalu har'a yoo bakka wayiitti isaan argan ani asitti oonan of arguyyuu saayikoloojistii micayyoo tanaa gamittu qamadanii yaada. Amar badiktat laay sakrii TV ma badii sakrii TV. Alexa, turn off the TV. Thank you. Manatti yaa'u uffata geeffachuu hin danda'u. Sirbi isaanii seenaa Dubaayii nara fidii. Warroonni dhufan bakka itti daggalan naban eecha dhufta maal faxxara dhufta. Ila nagaruu mo'achi teechus minishaa si qabeetoo obboleewwan badala ijoolleen arsii bahaa yeroo ammaa kana keessatti baastanii akka dubbanne yoo dubbattan akka minishaan dhuftee galgala isin qabdu nan beekaa gini. Birrii 450 birrii 500 birrii 600 warroonni faltanii obboleewwan keechan deeffattanii jirtan. Biyya teechanis makaraa teechanis makaraa isumayyuu galata obboleewwan irraan argattanii. Namoonni baay'een birrii haga kanaati namuma isinii liqee ja'uu Dubaay keechaa dhabdanii obboleewwan keechan deeffattan nama baay'een beeka. Akka dubbatanne dhimma dubbatamuu miti. Galgala maatii keen argattu ani maatii achi keechan qabuufan akkanatti dubbadha. Galgala yoo achi deebitu bakka itti qabamtu birrii 400,500 kaffaltanii kan deeffachaa jirtan. Kan immoo yoo kana obboleewwan keechan isin jala ajjeeffaman birrii san kaffaluu dhabuudhaan ijoollee bee dubartiin biyya Arabaa madaamee qabaattee jiraatti. Yeroo tokko madaa namatti hin qabne. Waanuma ta'e yaaduutu waanuma hamaanaanis gaariidhaanis yaaduutu. Silkiin kee fudhatama imuun kee kun silaa yeroo tokko mana oo xaragnu yookaan sa'aatiin oo nu jalaa deemuu dide yookaan sa'aatiin oo nu jalaa deemuu dide dhiiruma tokkos qubna garaanis qaltiidhaan isaa jala jennu ta'uudha. Shimbee dhiiraaf jettee uffachiiste maglacaa kan kennan beekamtoonni tiktak warroonni hin jiraniiti tiree silaa isaan akka waaqayyootiin waan isaan jedhan hulluu nagar tikikkiliidha waan isaan dubbatan jechuudha. Beekamtoota mitiiree isaan bakka suni gadi baatee akkasitti obboleettiin ube gadi baatee gurraacha gubbaarra jalaan uffattee obboleetti mucaa tokko jannaatu ani beekuma akkasii arabata akkas jedheetti mee mucaa tokkotu haasofsiistu maal ta'ee akkasitti si fuudhu jedha.
Sifuudha jennaan uffatte. Sifuudha jennaan uffatte. Tapi dachee irratti haa fuudhu Gabriel. Sudah kawan ada unit. Malaka Rabbi di karoonni bebeekamtoonni keenyas malaka Rabbiin beektanii miti malaka sana dhiiratu didee amma waan hunduu ati rakkadus du'i dhibee hamaa tokkos qabaattee kintil jedhii du'i waan hamaan tokkos irra ga'ee kintil jedhii du'i of ajjeesi biyya lafaa kanarra silkii silaan jedhama illaallamaa yookaan dammoo bakka hiriyootuma keechanittuyyu ebelu beenan jaaladha jettee tottimna bakka isuu yookaan yoonni si kaffaasise waan tokko itti manna ishii bira hin dawwalamaa ishiin maal taatee tokko jettu wayyee kanan koo xayyibaa indii sittaa'u farra'u naffa yombii sidaan raafaan asabbaaju hiriyyaan teechanis bee gaafa duute isiniif yaaddi isinitti fakkaate gaafa ati reeffadhan yookaan duutatti iyyuu miti bee jirtuma ishumti ati dhaabbattee deemtu kuniyyuu duddas ishii kan hin jenne hin jira hiriyoonni keechan duute biyyee jala seenteeti miti itti ati lubbuudha hiriyyaa tooti jetteeti miti maatiin soosii kaffaasisee itti madda jaalalleen keetii soosii kaffaasistee itti madda gaafa ati of ajjeeste nuuroos si ammarraree taggastee of ajjeeste ishuma biraan dawwalamaa maal taatee duute yoo jedhamu ebelu waliin naasoftiyyuu kaleecha walitti buune jettee walitti buuneyyuu ishiin baay'ee jaalatti inni jaalatu yookaan immoo inni jaalata birriitti ergitee balleechee kanatti jettee ati itti warroota kun miidiyaa gurguddoo kanatti akkas jedhamee himame taanaan kalaas maadamii siit gootee si ajjeestee ati nuuroo si ammarraree duutee ati jireenyi kee bu'aa ba'iin kee umrii kee waan hojjettee waan biyyaa qabdu haala kee yaaddee of ajjeeste hiriyaa ishee sanii jaalallee ishee saniif jettee of ajjeeste. That's it. Namoonni tokko mee ijoollee baay'ee anumayyuu fudhadhaame hiriyoota dubartoota caala hiriyoota dhiiratan qabaa miti hin beektan. Maaliifan dubartii caala dhiiran jaaladha isinitti fakkaate? Gamanaa kee hanga fiiteetti himtu dhiirri si jabeecha haamilee siif ta'a. Otoo dhiiratti waan dhiiraa itti haasoftee saayikoolojistii dhiiraa waan beekuuf waan akkanaa kana godhini waan akkanaa kana godheedha. Dubartiin akkas ta'ee ofii keetii asii si gorsitee achiin deebitee maal jetti? Ofii keetiif ufaftee itti kenniteetti. Ofii keetiif akkas jetteetti akkas taate siin jetti. Waan baay'ee na jibbisiisee na dabbaree tokko jechuudha. Dhiyoo kana yeroo baay'ee namatti madaa kee himachuu namoonni madaa kee oksuu wayita. Hiriyyaan madaa ishii si oksitee madaa kee si bartu hiriyyaa miti ishii. Madaa ishii oksitee madaa kee si bartu
Kottu ba'ee abdii namni jedhamtu. Danjaa'ineetu wulkif kifaa galtuu si ta'ee isi sirna matsara. Anatu si bollokaas jalaa jechuudha moonitaroonni kiyya waan asin jirreef teechee hanga ammaa rabbi isaanii haa kennuufi. Kan kee hoksattee kan ishii hoksattee kan kee si gaafatti miti hoo itti murtee sitti murseechuudhaaf kaanti. Ati akkasi waan gaarii namaaf godhu yoo baattan waan hamaan afaan keessa bahu nama hin madeecha. Isuma kana yoo siif hin hubachuu barbaadan. Hin hubatan dudu'anii. Oduu ta'uu oduu hubattee immoo nama biraatitti si hamachuu dhuftu. Ani namarraa na fakkaata. Isin ibsu namarraa ijoolleen baay'een natti dhiyaachuu barbaadan. Ijoolleen baay'een namatti dhiyaachuu